Baga bara haaraa 2017 nagaan geessan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Abdul Qadir Xayyibuu jedhama. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaati. Baga bara haaraa bara 2017 nagahaan waliin nuun gahee isiniin gahee jechuu barbaada. Barri kun kan gammachuu, kan badhaadhinaa, kan guddinaa, kan jaalalaa, kan nagaa fi kan ulfinnaa akka nu ta'uun hawwaa. Carraa hojii ogummaan durfamu uumuuf kan onnate waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa bara 2016tti abbootii qabeenyaa fi qaamolee tola ooltotaa hirmaachisuun carraa hojii babal'isaa hojii milkaa'ina qabu hojjennee jirra. Ammas milkaa'inoota bara 2016tti argaman bara 2017ttis itti fufsiisuuf sheediiwwan lukkuu, furdisa loonii fi horii aannanii, horsiisa booyyee fi sheediiwwan biroo babal'isuun maaddii guutuun milkaa'ina maatii fi biyyaa mirkaneessaa carraa hojii ni babal'ifna. Magaalli teenya giddugala saayinsii fi teekinooloojii akka taatuuf kalaqa cimsaa abbootii kalaqaa ni jajjabeessina. Nama hojii hin qabne carraa hojii uumuu kana akka milkeessinuuf akkuma bara dabree akka nu cinaa dhaabbatan jecha kottaa waliin taanee hojii dhabdummaa xiqqeessaa carraa hojii haa babal'ifnu. Waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa. Ayyaana gaarii. Bagageessanii